Ijoolleen duratti waliin baran eessa jirtu warri kun isin hin qorrachiisnu jettanii tokko waan barattoota nama qorrachiisuu didassan keessaa nama tokko baasee jirtu maal akkamii keessa jirtu hojiin qabu. እኔ እንጃ በቃ ዲፋማ እሺ አከ ሰልባቲቲ ነማ ኮልፊሲሰ ይቺን ጥንቅቅ ተደርጋ የተሰራችን ሞዴል ተመልከቷት። ኢሚማንቱ ነው ሁዳዩ ዋው አቹን ሚራ ከሰ ነው መገሰ ቪዲዮ ሳንጋ ኤባሳቲ ቢታም የሙጫን ኮይ ወራ ነው ባይ ijoolleen duratti waliin baran warri kudhan keessaa kudhan digdama keessaa digdama argachaa baatan sun fatanaa qormaata eessa jirtu warri kun isin hin qorrachiisnu jettanii tokko waan jireenyi keenya harka keessanirra jiru hin goggonu tokko jirtu naguma jechuun isin hin arguufan bar viidiyoo kan hojjechaa jiru jirtu maal akkamii keessa jirtu moo naguma waaqaatu eessa keessan jechuun hin baddan. egaa dhimmi kun tibbana ajandaa guddaa ta'eera miidiyaa hawaasaa kana keessatti ijoolleen kanaan dura qormaata saniin qorrachiisnu nuun jechaa turtanii kudhan keessaa kudhan digdama keessaa digdama deebisaa turtan amma eessa jirtu bakka isin jirtan dhabne jechaa jirti. egaa mucayyoon kun soorettii jedhamti tiiktookii kanarratti aga tokko beekamtii qabdi meekaappiidhaan akkas of babbareechiteetidha miidiyaatti baatee qoosaa kana kan qoosaa jirtu akka ani hubadhutti mucayyoon kun qoosaadhaafidha malee ittiin nama tuquudhaaf yookiin immoo barattoota ciccimoo turanitti muudii qabachuudhaaf goote jedhee yaadu yaa dubbishiirraa akkuma namaaf galu barattuu dadhabdoo akka turte yookiin immoo barattuu suutee akka ishiin turte ni beeksa dubbishii kanarraati. garuu barattoonni kanaan dura qaxalee turtan amma eessa jirtu jettee gaafachuu ishiirraa kan ka'e miidiyaa hawaasaa kanarratti dheekkamsi guddaan ishiirratti ka'eera. ishiinis deebitee dhiifatama gaafatteetti akkasumallee viidiyoo kana fuula tiiktookii ishiirraati kaasteetti cheek gochuu dandeessu. viidiyoodhaanis baatee dhiifatama gaafatteetti jechuudha. namoonni baay'een garuu ishiirratti ka'anii namoonni baay'een ishii arrabsaatii turanii akkasumallee deebii garagaraas ishiidhaaf deebisaa turanii. barattoota nama qorrachiisuu didassan keessaa nama tokko baasee. Salaam. barattoota nama qorrachiisuu didassan keessaa nama tokko baasee. innaa ji'a dura na eebbifame hojiin qabu. na yaadadha barattoonni daree kiyyaa tokko tokko sababa isaan qorrachiisuu dideef maqaa garagaraa wanatti laxxafan ilaalcha garagaraa wanaa qabaatan na yaadadha. barataa cimaa ta'eeti miti barataa qorumsa yeroo mara daffadu san ta'eeti miti garuu barataa aktiiviidha. namni tokko waan argitanii akka fakkeenyaatti egaa mucaan kun barattoota nama qorrachiisaa turan sun keessaa nama tokko amma garuu ani hojii dhabaadha jedheetidha kan dubbachaa jiru. egaa siisteemni barnootaa biyya keenya hagam akka inni rukutamaa ta'e ni beekama. namoonni hedduun illee akkasuma namoonni beekamtii qaban feesbuukii irratti illee mucayyoo kanaaf deebisaa turanii. eeyyoo barattoonni yeroo sun qormaata qorrachiisuu didaa turan sun barattoonni ciccimoon sun kaan barsoota yuunivarsiitii ta'aniiru kaan paayileetii ta'anii xiyyaara oofaa jiru warri kaan injineera ta'aniitiin mana ijaaraa jiru warri kaan immoo lafa hojii garagaraarra jiru. namoonni hojii hin qabne namoonni rakkatan muraasadha jedhaniitiin riyaakti gochaa turanii deebii akka kanaa ishiidhaaf deebisaa turanii. namoonni hedduunis ishiirratti dheekkamuu isaaniirraatii kan ka'e mucayyoon kun viidiyoo kanaan fuula feesbuukii ishiirraa kaastee akkasumallee fuula tiiktookii ishiirraa kaastee akkasumallee dhiifatama gaafatteetti jechuudha. viidiyoon kun viidiyoo dhiifamaati. waaw gaayis wanti xiqqoon akka salphaatitti nama kolfisiisa jettanii hojjetan hagam miira nama akka tuquun viidiyoo dalageessan irratti argee jechaadha. ijoolleen dur waliin baranne maal jedhee ka dalageessan irratti jecha irra deebi'uu hin barbaadu. already viidiyicha kaasiira feesbuuk irraayis tiiktook irraayis dhugaa dubbachuuf isin bohaarsaa laataa ittiin kolfitu jira miti just for fun jedheen hojjedhe viidiyicha garuu eddasii diippilii gadi fageessee yoon yaadu waan baay'ee nama tuqudha gaayis nama tuqa bakka mooraalii daameejii godhaan keessattuu ijoollee giraajuweet godhanii manatti hafanii jechuun maatii isaaniirree darbee tuqe jechaadha. dhugaa waaqa akkasitti an hubadhe an ani hinjaa bakka dhiifama shi gaayis wanti akkanaa beektan barbaadu namni na dirqamsiisee kana godhinaan jechaa jiru hin jiru anyway garuu sirrii akka hin taane gatiin argeeffanii dhiifama siniin jechaa jira. miirri keessan hagam akka tuqame haajan argeeffan dhiifama siniin jechaa jira. bakka miira namoota hedduu tan tuqee wantichi dhuguma sensitiiviidha jechuun jira miti wayyesuus sorry shi guys dhugaa waaqa baay'ee tokko bakka dhiifama guddaa garumaan bakka imimmaantu na hudhayyuu naani wanticha yaadu jechaadha. Situationii isin keessa jirtanii bakki isiniif hin malle ta'uu isaa san na yaadu akka nama tokkootitti jira miti wanti sitti dhagahamu jira.
እና san akka yaadu nagootanii deebistanii miirri kun akka isinitti dhagahamu waanan godheefi dhiifama naa godhaa. Galatoomshiidhaan jenna waan hundaafuu dogongora ishiirraa barattee waan kana qoosaadhaafan godhe garuu akka kana miira keessantu gargateeti barattoota ciccimoo qofa osoo hin taane maatii barattoota ciccimoo illee miira isaanii tuqeera viidiyoon kun waan ta'eef jettee dhiifatama gaafatteetti jechuudha. Dhiifatama gaafachuun ishii immoo waan guddaadha. Viidiyoo kanas illee fuula tiiktook ishiirraa kaasteetti. ይህችን ጥንቅቅ ተደርጋ የተሰራችን ሞዴል ተመልከቷት። ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ 5 ጊዜ ኮፒ ሊንክ አድርጉት። ይህቺ ታዳጊ በሞዴልነት ተመልምላ በርካታ ስራዎችን ሰርታ ትሬኒንግ አድርጋ ለቀረጻ ተዘጋጅታ እየሰራች እየተወነች ማስታወቂያም እየሰራች ያለች ትመስላለች። ነገር ግን በድንገት አንድ መልካም ምስክር የተባለ ወጣትም የቀረጻት እንደሆነ ብዙ ሰው አያውቅም። እስቲ እዚህ ጋር ተመልከቷት። ለቀረጻ እየሄደች አይመስልም። ሞዴልነቷንም ተመልከቷትም። ዝክር ከበደ ይሄንን ፎቶና ይሄንን ቪዲዮ እንግዲህ አጋርቶናል ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። ኤልሳቤት ደስታ ትባላለች። በድንገት አያት ቀረጻትም። እቺን ልጅ ደግሞ አሁን ላይ ትልቅ ደረጃ የማድረስ ኃላፊነት የኛ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ሚዲያ ላይ እሷን የት ማግኘት እንደሚቻል ምስክርም ያግዘናል ብዬ አስባለሁ። እቺን ልጅ ሞዴሊንግ ትምህርት ቤቶች ወስደዋት አሰልጥነዋት የተለያዩ ማስታወቂያዎችንም እናሰራታለን። ዋው አቹን ሚራ ከሰነ መገሻ ቪዲዮን ኩኒ ኤጋ ሙጨዮን ኩን ኤልሳቤት ጀደምቲ ባዲያ ናኖ ኪባ jiraachaa jirti. Daa'ima hiyyeessaa akka taate uffata isheen uffatturraalee ni beeksaa, fuula ishiirraa ni beeksaa, rifeensa ishee kan sirraa miti, meekaappii garaagaraa hin dibanne garuu miidhagina addaatu ishiirraa mul'ata. Qaamni ishee gurraattiidha garuu miidhagina adda ta'e wayiituun keessa ishiirraa mul'ata. Egaa namni ogeessa kaameraatiin natti fakkaata. Namni Misikir jedhamu kun baadiyyaa naannoo kibbaa kana keessattuu deemaa jiruuti akka tasaa ishee arge calliseetiniin kaameraa isaatiin ishii waraabee fuula feesbuuk isaarratti callisee gadhiise jechuudha. Akka kana jedhee barreessee gadhiise. An unexpected encounter with absolute beauty. Her name is Elizabeth Dasta jedhanii callisee viidiyoo ishii kana fuula feesbuuk isaarratti gadhiise. Sanaan booda ajandaa miidiyaa guddaa taate mucayyoon kuni jechuun baay'ee miira keessa nama galcha wanti kun isma sirrii isaa dubbachuu fi mucaa baadiyyaati. Moodelistii wayii fakkaatti yeroo ilaaltanii moodela nama itti yaaddee barattee barumsa fudhattee istaayilii waraabamaa jirtu fakkaatti. Viidiyoon ishii waraabee gadhiise kuni egaa mucayyoon kuni gama biraatiin immoo wanti natti dhaga'amu waaqayyo yeroo namaaf dabarsuuf jedhu karaa ittiin namaaf dabarsuuf beeku. Mucayyoon kun baadiyyaa keessaa waa'ee moodelistii waa'ee hojii moodelummaa waan beektu tokko illee hin qabdu. Baadiyyaa naannoo kibbaa keessadha kan isheen jiraattu. Naannoon isheen itti waraabamte kun illee baadiyyaa akka ta'e ni beekama. Garuu akka carraa ogeessi kaameraa kun erga ishii waraabee miidiyaa irratti gadhiisee booda ajandaa guddaa miidiyaa hawaasaa taate manneen barnootaa waa'ee ogummaa moodelingii barsiisan nuu fidaa ishii barsiisna jedhanii namoonni garaagaraa ishee faan interested ta'anii ijoolleen hedduun illee ijoolleen dhiiraa AI'dhaan suuraa isaanii ishee faan wal qabsiisanii yeroo feesbuuk isaanii irratti poostotaan argineerra ajandaa guddaa miidiyaa hawaasaa taateetti guyyoota lamaan darbanii fi isaan booda namni baay'een keenya miidiyaa hawaasaa kanarratti beeknu maaster abinnaat hojii piroomooshinii garaagaraa ishee hojjechiisuudhaaf maatii ishee eeyyamsisee gara ፊንፊኔት ishee fideetu jira። ከሰሞኑ በተለቀቀው አንድ ምስል ምክንያት ይቺ ታዳጊ የአብዛኛው ማህበረሰብና የብዙ ድርጅቶችን ቀልብ ገዝታለች። በዚህ በጎ አጋጣሚ የስራ ዕድል አግኝታ ህይወቷን መቀየር እንድትችልና ችሎታዋን አሳይታ ሀገሯን በዓለም እንድታስጠራ እኛም ያቅማችንን ለማድረግ ዛሬ ከትውልድ ቦታዋ ከቤተሰቦቿ ጋር ተነጋግረን ወደ አዲስ አበባ ይዘናት እየመጣን ነው። ሁላችንም ተባብረን እቺ ልጅ ትልቅ ደረጃ እንድትደርስ እናግዛት። ቀጣይ ያሉ ሁኔታዎችን ከብሩክ ኒውስ ጋር በመሆን የምናሳውቃችሁ ይሆናል። ዋው ማስተር አብነት ጋር ቪዲዮ kana kan inni gadhiise dheengadda guyyoota lama sadii duradha. Already gara Finfinneetti ishii fideera jechuudha. Maatii ishee eeyyamsisee carraan garaagaraa akka ishee dhaabbanamu ogummaa moodelingii illee akka barattu beeksisa garaagaraa illee hojjettee galii akka argattuuf egaa maaster abinat waan guddaadha kanarratti kan inni hojjete galatoom isaan jennaa nama baay'ee gaarii ta'edha. Egaa maaster abinat miidiyaa hawaasaa kanarratti ni beektu namoota rakkatan gargaaruudhaan gargaarsuudhaan namoota biyya alaa deemanillee yaaliin isaan barbaachisu akka deemanii yaalamanii laabii galee istaayilii garaagaraa yookiin immoo haala garaagaraatiin maallaqa walitti qabee namoota rakkatan gargaaruudhaan beekama. Jireenyi mucayyoo kanaas kanaan booda ni jijjiirama ishii bira darbee jireenyi maatii ishee ni jijjiirama jennee yaadna. Egaa maaster abinat akkuma viidiyoo kanarratti argitanii biyya ishee addunyaatti akka beeksistuuf akkasumallee dandeettii ishii akka agarsiistu gara Finfinneetti ishii fidaan jira jedheera.
ዋና ጃይባት ወከዱባችሁ እጅግ በጣም ያሳዝናል። ለምርቃቱ የተገዛው በሬ ወቅቶት ህይወቱ ያለፈው ተመራቂ የቀብር ስነ ስርዓቱ መፈጸሙ ተሰምቷል። በቅርቡ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዘርፍ በታላቅ ስኬት ተመርቆ ለነገ ህይወቱ ተስፋን ሰንቆ የነበረው ወጣት ፍስሐ አስማማው እጅግ ልብ በሚሰብር አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱ በርካቶችን አሳዝኗል። ይህ ተስፋ የተጣለበት ወጣት ከሳምንት በፊት ነበር በክብር የተመረቀው። ወላጆችና ዘመድ አዝማድ የምርቃቱን ደስታ አብረውት ለማሳለፍ ከጎንደር ጋር waan baay'ee nama gaddisiisudha. Inni kun immoo dargaggoon as gubbaarratti argaa jirtan kun maqaan isaa Fisaa Asmaamaa jedhama. Egaa yuunivarsiitii Gondar irraa dipaartimentii elektirikaal injineeringiitiin giraajuweet godhee gara maatii isaa baadiyyaa jiranii deemee maatii isaas akkuma maatii kamiyyuu sirna eebbasa akkana isaaf kabajuudhaaf firoota isaanii namoota waamanii sirna eebbasaa isaaf kabajuudhaaf qotiyyoo yookiin immoo sangaa bitan jechuudha. Sangaan sirna eebbasaatiif jedhamee bitame kun mucaa kana waraanee lubbuu mucaa kanaa darbe baay'ee waan nama gaddisiisudha. Barataan waggoota meeqaaf qaaraa ture atleast digirii mucaan kan inni eebbifame elektirikaal injineeringiidha. Injineeringiin immoo biyya keenyatti waggaa 5 baratama. Jalqabaa kutaa 12tti baratee isaan booda waggaa 5 yoo xinnaate mucaan kun minimum waggoota 17 mana barnootaa keessatti tureera. Injineeringii yeroo baratan immoo hagam akka feenii qabu nan beeka. Barnoota ulfaataadha. Barnoota akkasuma baratee xumure umarratti sangaa eebbasaatiif bitame mucaan kun yeroo waraanamu baay'ee waan nama gaddisiisudha. Waan miira keessallee nama gashuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf yuunivarsiitii Gondar irraati yuunivarsiitii guddaa irraati kan inni eebbifame. Ispeeshaalii haadha abbaadhaaf waan baay'ee ulfaataadha. Namni yeroo du'u firni kaan awwaaleetumaan guyyaa 2-3 wajjin bubbulee maal jedhee maatii faana guyyaa 2-3 bubbulee biraa galaa inni irraanfata. Haadha mucaa kana deesseef abbaa mucaa kana dhalcheef obbolaasaatiif gadda baay'ee ulfaataadha waan takka kana. Ispeeshaalii immoo guyyaa eebbasaa afaan walirra buusaa eebbifamee torban tokko yeroo guunne gidduutti maatiin isaa seremonii manatti isaa qopheessuuf jedhanii addatti immoo kan nama gaddisiisu sangaa eebbasaatiif bitame mucaan kun waraanamee lubbuun darbu waan baay'ee nama gaddisiisudha. የሚኒስትሪ ፈተናውን ለመፈተን ሲሰናዳ ውድ እናቱን ላጣው ተማሪ ካሊድ የመኖሪያ ቤት ሊገነባለት ነው። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ቤቱን ሙሉ በሙሉ ገንብቶ ያስረክባል የተባለ ሲሆን የቤት መስሪያ ቦታውን ደግሞ የየካ ጣፎ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ሰጥቷል ተብሏል። ተማሪ ካሊድ ምንም እንኳን ውድ እናቱን አጥቶ የሁለት ወንድሞቹ ኃላፊነት በጫንቃው ቢወድቅም እየተደረገ ያለው ድጋፍ ግን የሚበረታታ ነው። እጋ ብያለፋ ከነረ ተከታከ ዋና መገዲሱ ጠጋማ ተከታከሙ ዋና ማጋማቺሱ ጠጋማ እጋ ሙጫን ኩኒ Kaalid jedhama daa'ima waggaa 14tti daa'imman lama immoo eegoo yookiin immoo ijoollee quxisuu qaba. Abbaan isaanii haadha isaanii dhiiseetiniin haadha biraa fuudheetidha kan inni jiraachaa jiru iddoo biraatti. Akka carraa ta'e guyyaan qormaata ministirii qoramutti haati isaa lubbuudhaan dabarte. Haati isaa garuu rakkoon kamillee yoo narra ga'e wanti kamillee yoo uume barnoota keetti xaaraa turte qormaata qoramuun dhiisiin jettee waadaa sagalsiisteetti. Mucaan kunis reeffa haadha isaa manatti dhiisee qormaata kutaa 8 qorame. Isaan booda ajandaa guddaa miidiyaa hawaasaa ta'e namoonni illee isa gargaaruuf akkaawuntiin baankii banamee fi baay'ee gargaaramaa ture raga tokko. Yeroo ammaa kana mooduun baay'ee namatti tolu Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa mana jireenyaa daa'imman kanaaf ijaaruudhaaf akka jiru beeksisaniiru jechuudha. Gama biiroo barnoota Oromiyaatiin ijaaramaa fi akkasumallee bulchiinsi shaggar naannoo isaan jiraatan immoo lafa manneen irratti ijaaramu qopheessee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Mucaan kun baay'ee maachuriitii isaatu na ajaa'iba. Obbo Abbaa Duulaa Gammadaafaa mucaa kanaaf carraa barnoota mijeessanii fi mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa keessatti mucaan kun akka baratullee haala mijeessanii jiru. Garuu daa'imman xixinnoon lama na jala jiran kana ijoollee quxisuu koo akkaman godhaan haadaraa haadha kooti daa'imman kun jedheetini carraa argatisuun illee hin barbaadu jedhee yoo na gargaartan manumatti idduma jiraadhutti obbolaa koo guddisaarraan gargaaramuu barbaada malee obbolaa koo dhiiseensa iyyuu deemee hin baradhu jedheetini rijeekti godhe jechuudha. Karaa garaagaraatiin koottuu nu bira taa'ee si barsiisnaa wanti jedhu oduu baay'eetu ture. Hunda isaanii yoo birraa deebise jechuudha mucaan kuni. Biiroo barnoota Oromiyaa ni galateeffannaa. Isin immoo warri chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Asirratti viidiyoowwan irraa barattan itti bohaartan ajandaawwan yeroo kan argattan ta'a. Gama kana caaluun immoo bifa qulqullina qabu viidiyoo gaggaarii isiniif qabannee dhufna. Chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa akkasumallee viidiyoo keenya laayik godhaa. Yaada yoo qabaattan yaada nu barreessuudhaan jajjabeessaa nagaan nu tura.